بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد خنافو دعوتون خينيا خن إسلام تاتن كتكا قدا خديرا دلا قبين أمان تنا دبچو دايانو حمّة كيوني في ربي ينا قبلي سغي يغني قبي واي الدبهنسا الدبهنسي خن إيرو namni addaan beeku maaltutti dhageema namni hojii jiru kun hedduudha hojii jira hedduu hojii taa'ee waa hedduu hojii dalagee bu'aa bahee hedduu hojii hojjete kanarraa dhiiroo hoggaaniif obbolee islaamaa tokko adda beekoo maaltu itti dhageemaa waan jedhugaa bishaan irra buusi jiboota naa himtaa an dhuge akkasi kana kun obbolummaa gaammoota akkanaa tana obboleessa kanaan adda bu'uudha yaana mee hoggaaniifin isaan adda bahe dhiiroo rabbiin nama isarra caalu eenyu bakka naa buusa isumarraa waliin barra mee obboleessa kiyya maqaa keessaniifi Anas bahasa qaba. atis akkas yaa hinaafaan tokko irra buusimee kanaan nurra Lagaan haji tu. Lagaan jitu bari'aa'u hoggaan Reefuu hudhamte tanaa nagarree. If dura barsiinuu baasa. akkanaa warra Akkuma ikrimaatii fi Hishaam sangartee. obbolummaa islaamaa jedhaniin dhugee kun obboleessa isaa obaase maashaa Allah Amma dubaana duba. amma gaayoo tarabbii fedhe osoo garaan addan baane karaan addaan nama baasa waan jedhaniif jecha mee obbolummaa tanarraa obboleessa kiyya maqaa keetiin daawwattoota keetiin wal baraan isiniin jedha Ayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu Egaa numaan dubbadha malee keessi na dubbatee jira. Maaliif jennaan obboleeyyan babbareedoo kanaan gartee duba adda ba'uudhaa deemna. Waggaa guutuu gartee duba qaraatii irra waliin baanee amma immoo namuu gartee duba gaa'ee haadhaa fi abbaa ofii haddamuudhaaf adda ba'uu deemna. Kanarratti gaa hedduu takka gartee duba baay'ee irrifachuu jira. Akkuma gartee obboleessa iyyaa dhaamisan jechuudha. Kanaaf gaafa gartee duba gaa addaan baanellee wal duballee du'aayee walii goone walii yaadannee rabbi walii kadhachuun nurratti dirqama. Egaa saahibni gartee gaa saahibaaf waa hedduudha ta'a. Akkuma reefuun kana gartee duba gaa bishaan ofii kiyya dura isa obaasanii kuno saahiba kiyya kana ibiroollee jechuudha. Gara mirgaatiin jiru kanallee akkasumatti roba. Wayna kaatani. hin kaannu Akkasitti gaaf tokko gaafa ijoollummaa takka akka jennu jira. Bishaan sun ittiin si deebisa. Seefidaan. Ooyiruu mara geeffattoonni keenyaan roga hin daawwatani. Akkasitti obboleeyyan rabbii jaalallee obboleeyyan rabbii jaalallee diinirra wal baarree ilmaan haadha taane meeqamuma taana gaafatamaan takkaa du'a taati takkaa jiru taati wal bira dawaamu waa mallee silaahuu jaalallee hinaaftu wal bira dafaafabuu jettee hinaaf hinna bira if cinan na laali mirga keetiin jira if cinan na laali mirga keetiin jira abshiruu bilkumaa abshiruu bilkumaa eega balloo rabbii waan garre cinkuma eega balloo rabbii waan garre cinqumaa kanarraa haafee daawwattoota keenya angara kiyyaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleessa keenya diimaa akkasuma mallee daayirektera keenya amiira keenya waa hunda keenya walumaa galatti jechuudha mee gartee beekaa kanan na guddisanii anuma kana farda jala kaanii ammoo gama kin harka dhuftee farkaa hin dhabe jazaahumullahu khairan obboleeyyan islaamaa wallaahi waan hedduu guddaa nama dhageemu amma nuti irra hedduun barattoota islaamaa jummaa rabbii bakka hedduu wali dhufanii wal baranii amma gaafa gaban isaanii duraan qoriin addan bahin akkasuma uffanni nyaanni wanni hundi gubaaratti addaan hin bahin waa hedduu haala kanaan gad dhiisanii gaafa deemu waa hedduu takkaatu namatti dhagahama gadda guddaadhaan garaa nuraafame sammuun ni dhiqattee duba addaan baha alaa kullaal jiruun duniyaa gaa torban dabre keessa haa baatii dabre keessa hedduu waliin gammannee darsirra dhaqannee shaashaa jennee gammachuuf gadda waliin qoodannee arrammoo addaan bahuudhaaf deemna kanarra caalaa waan isin dheeressuun qabu firoomsa abdii tokko wallaahi waa'ee obbolummaa kanarra hedduu asitu duba gaa saahibni kun saahiba hedduu jira saahiba baraa saahiba dharaa saahiba karaa akkana ammoo ka barattoota islaamaa kun bakka hedduu walitti dhufee saahiba gartee waa hunda rakkoo gadduuf gadaduu gammachuu fi gartee waa hunda addaan qooddatee waliin jiraachaa ture jechuudha qarshii qabudha cabsatee yaada dhiphuu tokko kan nama tokko dhiphisu gaafa harki waliin dhiphate har'a gaafa jiruun adda baaftu
hedduu takka namni gabbataan hundi qallata jechuu yaada kanaatiini hangama kiyya wallaahi kana caalaa waan inni hedduu jiru qabu qalbii waan nu cabaa jirtuuf mee obboleessa kiyya gama ibsaatiin isin dabarsa isaa wajjin turti gaarii. Akkasuma maashaa Allah obboleeyyan kiyya galatoomaa jazakumullahu khairan jecha waa'ee obbolummaa kana gaa yooniif ni dubbanne karaan dheeraadha yoo ni dubbanne jennallee ammoo garaan nu rirrifachaatuma haasa'u jira jaalawwan babbareedaa kan habara dheeraa wajjin turre ha obboleewwan haadha abbaa daran wajjin turre wajji yaa'a turre kana isiniin adda bu'ullee hin fedhu wal arkaan teenya duniyaarra obbolummaa dasii gammachuu namaa dawaa cinqii humnummaa miquttaati dandamaa addunyaan garba bishaanii yoo sente keessa nyaadhamtaa obboleessi siif riqichaa isaan gubbaa tarkaanfataa.